Yaadachi arsiidha. Yaadachi arsiidha baay'een si taajjabe abboota qulqulluu meeqas sirra dhabe. Sabni kiristaanaa maali badiin isaa anoo si komadhe imimmaan lolaasaa gadda meeqa baadhe. Maaluma balleesse warri abbaa fannoo abboota meeqa dhabne kan ta'an yaadannoo. Kiristaan ajjeesaa mana amantaa gubaa dhiigni dhangala'e garaa koo na guba. Ilmoo haadha malee qe'ee irraa godaansaa inni arsii kun baay'ee nama aarsa. Maaluma furmaanni kan saranaa cimee abboonni callisuun dubbii biraa uume inni arsii kun hundumarra adda tokkoof osoo boonyuu kan biraallee madda. Yaa abboota qulqulluu isaan sinodoosii adaraa baattanii maali callisuuni? Imaanaa Phexros mataatti baattanii dhiiga dhangala'ee furmaata dhabdanii. Biyya lubbuun jiraachuun baay'ee itti cimee kan seerri itti cabee lubbuun namaa dhume. Yaa Waaqnu yaadadhu dhiiga ijoollee keetii baay'ee mayyine furmaata dhabneeti. Fitih la'arsii Kiristiyaan, fitih la'arsii Ortodoksaawyaan, kiristaanota arsiitiif tokko taanee sagalee haa ta'an.